Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota maatii kennaatii har'a doolaara Binance irraa akkataatti bitattan viidiyoo guutuusaa isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Doolaara kana bituudhaaf teeleebirrii yookaan CB birriin gahaadha. Kanaaf isteeppiitti aanu kana hordofuudhaan bitachuu dandeessanii viidiyoo kan laayik godhaatii chaanaalii kana sabskiraayib naaf godhaa. Galatooma viidiyoo kana gadhumaa daawwadhaa. Okay, jalqaba Binance irra seennee bakka trade dhufsan tuquudhaan P2P kan jiru kan gubbaa santuuqlee keessa seenaa sana booda bakka amount jedhu kanarratti maallaqa akka bituu barbaanneen barreessina sana booda 500 sana booda haala kanaan filtarii godhee naaf fida jechuudha. Maallaqa koo 500 irraa gara 600 soddomaatti nan jijjiira maaliif kan bitachuu barbaada akkasanii waan ta'eef sana booda haala kanaan naaf fida. As keessaa reetii dansaa fi reetii jechuun koomentii dansaa kan qabu irraa binne jechuudha. Kanaaf oloofnee ni ilaalla jechuudha. As keessa amma maallaqni doolaarri tokkochi birrii 121 santima 49 irraa kanaaf laaltanii kan isinitti tole bitachuu dandeessan jechuudha. Asumarra laalee ni bitadhaa tokkocha ni seenaa keessa erga seene baay'ee kan jedheen booda birrii maallaqa meeqaan bitachuu barbaadnaan jedha 600 fi 20 nan jijjiira 620 nan jijjiira eega 620 jijjiiree haala kanaan 5.18 USD ta'ee naaf fida jechuudha. Eega laaleen booda maaliin kaffaluu barbaadnaan jedha teeleebirriidhaanii sana booda baay'een jedhaan erga baay'een booda haala kanaan yeroo jalqabaati waan bitaaru natti maara. Okay, sana booda bakka mallattoo meeseejii san tuquudhaan keessa seenee haala kana itti haasaa jechuudha. An maallaqa maqaa namaatiin ergaara waan ta'eef akkaawuntii kan kootii ergaan jiru. Kanaaf biroo kan I pay with my brother account nan jedhaan jechuudha. Maaliifi inni maqaa Binance kanaaf teeleebirrii hangalchaaru kana wal fakkiisee iskaamna godhuu danda'a. Kanaaf jalqaba meeseejii ergaaf nan beeksisa jechuudha. Sana booda maallaqa isaanii dabarsa lakkoofsa kun teeleebirrii achi koppiin godhaa. Sana booda maallaqa isaanii dabarsaaf jechuudha. Keessanis kun possible naan jedheera. Keessanis adda haala kanaan laaltanii jalqaba eeyyama isaa gaafattanii an teeleebirrii kan kootirraa maallaqa nan dabarsaa fi teeleebirrii kan kootirraa maallaqa nan dabarsaaf jechuudha. Teeleebirrii appilikeeshiniin kiyya baalaansii kaardii waan keessaa qabneef isatti fayyadamuu dhabe. Yeroo tokko kun neetworkii isaa baay'ee laafaa fi dadhabaadha. Kanaaf asitti 620dhaan teeleebirrii kan koo irratti sana booda haala kanaan koomenteedha. Okkeedhaan ni ergaaf jechuudha. Sana booda konfarm godhaa ergaatiin jira jechuudha. Okay, interpinnaan jedha piinii kan kootti galche sana booda maallaqi galeeraa fi wanni fara waayifaa kennanii banannaa risiitii ni erginaaf jechuudha. Kana booda transfer notify seller kan jedhu sanni tunna I have transferred birri maallaqa dabarseef hin jira jettee Binance beeksista. Sana booda haala sanii eega beeksisnee booda risiitii keenya footoo kaanyee konfarm goona jechuudha. Kanaaf bakkuma kana walakkaa dhaabuudhaan bakka risiitii san deemna. Okay, risiitii kana footoo kaafna jechuudha. Screenshot goona. Sana booda bakka kanarratti risiitii ni galchina jechuudha. Sana booda payment confirmation kan jedhu san tunna ni eeganna jechuudha. Kana booda inni doolaara kana nuuf gadhiisaa malee isteeppiin nuti deemnu hin jiru. Kanaaf upload goonee risiitii keenya ni eeganna. Maallaqa kana inni iskaam nu godhuu hin danda'u maaliif kaampaaniin kun kaampaanii baay'ee gaariidha. Okay, haala kanaan ni eegna jechuudha. Amma dawwallee fi barbaanne dafii gannuu dhiis maallaqa keenya jedhuu ni dandeenya. Isinis yoo inni isin jalaa ture akkas jedhuu ni dandeessanii. An paydeedheeni sana booda inni eenna turuu danda'a already keessa fi already kunoo gannaaf dhiifamaadha jechuudha. Kunoo gannaaf dhiifame 5.10 gannaa dhiifame. Kanaaf commenti provide feedback kan jedhu kana tuquudhaan keessa seenyee commenti barreessuuf ni dandeenya jechuudha. Okay, kana akka barbaadanii guutuu fi dandeessanii haala inni itti isiniin dhiyeesseef ana ariifatee na dhaqqabsiise waan ta'eef
very satisfied kan jedhu san muluu ni guuta jechuudha. Shan irra kee no issues kan jedhu kanarra godhee fast delivery edee jalatti comment jalatti ni barreessa jechuudha. Bakka kanarratti no issues edee barreesseen booda ol deebi'uudhaan fast delivery edhaan saatii osoo fudhatiin na dhaqqabsiise jechuudha. Kanaan commenti goone irraa gad baanee baalaansii keenya check ni godhanna jechuudha. Duuba baana sana booda wallet kan jedhu san tuquudhaan duuba ni deebina. Kana booda asirraan wallet kan jedhu kanarra kun akkuma argitan nu dhaqqabeera bitanneerra jechuudha. Waan viidiyoo kana daawwattaniif galatooma. Subscribe gochuun dagatina maatiin kennaa ta'e akka yeroo dhiboo liddachaan